Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota koo bakka jirtan maratti nageenyi koo kabajaaf jaalalaa isin haa qaqqabu isiniin jecha. Egaan ergaa gabaabduu tokko kan daqiiqaa tokkoof walakkaa hin caalle isinii dabarsuudha kan hin barbaadu. Innis maal yoo jettan yeroo baay'ee bakkoota garaagaraa teessanii deeggarsa garaagaraa gochaa turtaniittu gochaas jirtu. Obboloonni koo biyyoota garaagaraa teessanii ardii addunyaa kana bakka garaagaraa teessanii deeggarsa gochaa turtan. Baay'ee isin galateeffachuun barbaada. Rabbi isinirraa jaalatu hunduma keessanii fi hanga har'aattis namoota baay'ee nyaachisneerraa namoota 200 guyyaa nuti itti faxarsiisne jira. Ilmaan yatiima kallattii nuti itti uffatatti binnee qallaba isaanii binnee fi namoota yatiima guddisaniif akka isaan hojii jalqabaniif maallaqa hojiif ta'u kenninee fi kan dhukkubsatan illee yaalchisnee wiilcharii binnee wantoota baay'eedha kan nuti goone hanga har'aatti alhamdulillah. Hunduma keenyarraa Rabbi nurraa haa jaallatu jechaadha. Ammas dhaamsi koo gabaabaan har'a isinii dabarsuu barbaadu bakka jirru maratti jechaadha. Ollaa keenyatti jechaadha. Namoonni dadhaboon bukkee keenya hin dhabamanu. Rabbiif jecha namoota akkasii kana waan qabnurraa qoonnee haa nyaachisnu isiniin jechuun barbaada. Kan biraan immoo namoonni baay'een rakkoo hamaa keessa jiran ni mul'atu bakkoota garaagaraatti jechaadha. Keessattuu akka magaalaa Jimmaatti jechaadha namoonni karaa irratti kukkufanii argaman baay'een isaanii jiru. Naannoo Miishiniitti kan argaman baay'een isaanii jiru. Naannoo DDCtti namoonni baha Oromiyaa irraa Harargee irraa buqqifamanii Bunnoo Beddellee turanii achi immoo DDC magaalaa Jimmaa keessa jiran illee haala rakkisaa keessa jiru. Jiraattonni magaalaa Jimmaatii fi bakkoota garaagaraa ta'an illee gara DDC sana deemuudhaan namoota kana ilaaluun deeggarsa gochuufidha kan isaan qabanii. Kanaafuu harka qalleeyyii naannoo keenya irratti argaman namoota deemanii socho'anii hojjetachuu hin dandeenye hanga dandeenyuun bira dhaabannee Rabbiin birattis nama birattis waan jaallatamaa akka goonu waamicha obbolummaa isinii dabarsuun barbaada. Dhuma irratti immoo obboloonni koo deeggarsa garaagaraa na waliin hirmaattanii gochaa turtan irra deddeebi'ee isin galateeffachuudha kanan barbaadu. Waan baay'ee waliin gooneerra waan baay'ees wajjiniin goonaa ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa. An obboleessa keessan Abdii Geetaachoo Abbabeen ture magaalaa Jimmaa irraa wal quba qabaannaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.